Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tube baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Oromootiin walitti deebinee jira jechuudha. Warroonni dubbisa afaan Oromoo barachaa jirtan akkuma baratamee qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa ilaallee jirra jechuudha. Akkuma beekamu dubbisa barachuuf dura qubee beekuu qabna. Achi boodammoo gara sagalee, gara jechaa, gara himaa akkasitti deemna jennee viidiyoo duraa irratti waliin dubbannee jirra jechuudha. Kan ammoo viidiyoo afuraffaati. Kanarratti maal laallaa qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistu. Dubbisa afaan Oromoo tokko dubbisuuf qubeewwan addaan baafachuu qabnaa jechuudha. Qubee dubbifamaa fi qubee dubbachiistuu jennee jechuudha. Qubeen dura baranne sun ni jira. Qubeen 26 barannee jechuudha. Isaan irraanfattanii dura barannee irra waan ta'eef jedhee yaada. Kanaaf isaan immoo bakka lamatti qoodu. Inni tokko maalidhaa? Inni tokkoffaa jechuudha. Qubee dubbifamaa jedhama. Qubee dubbifamaa jedhama. Inni tokko jechuudha. Inni lammaffaan ammoo qubee dubbachiistuuti. Qubeen dubbifamaa meeqaa? Qubee 21dha. Qubee 21 qubee dubbifamaati. Qubeen dubbachiistuu immoo 5dha jechuudha. Isheen baay'ee xiqqoodha. 5 qofatu jira. Garuu qubeen dubbifamaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa kophaasaa taa'itoo dubbifamuu hin danda'u jechuudha. Kophaasaa dubbifamuu hin danda'u. Maal waliin ta'uu qabaa? Qubee dubbachiistuu waliin ta'uu qabaa jechuudha. Dubbachiistuu afaan irraa akkuma hubattan ni dubbachiistii jechuudha. Dubbifamaan ammoo ni dubbifama malee hin dubbachiisu. Kan dubbachiistu maalidhaa? Tanuma dubbachiistuudha jechuudha. Okay. Amma maalidha jenneetoo adda yaa baafannu jechuudha. Maalirraa eegalaa? Afaan Oromoo yoo qubee qubeessinu A-irraa kaana ture miti. Aan dubbachiistuudha. Kanaafuu dubbifamaa jalatti hin barraa'u. Baarraa kaanii barreessinaa jechuudha. Baarraa kaanii barreessinaa maalidhaa? Baa, caa, daa, ee tureeyyuu een ammoo dubbachiistuudha. Kanaafuu faa, gaa, haa, ii tureeyyuu iin dubbachiistuudha. Maal goona? Jaa, kaa, laa, maa, naa, oodha tureeyyuu oon ammoo dubbachiistuudha. Paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, za. Akkanatti barreessinaa jechuudha. Meeqa isaanii? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21dha jechuudha. Akkuma dura dubbanne qubeewwan 21tu jira jechuudha. Afaan Oromoo dubbifamaan afaan Oromoo qubeewwan 21dha jechuudha. Isaanillee maalirraa kaanii? Baa, caa, daa, ee, faa, een hin jiru. Dhiifama. Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, zaa jenna jechuudha. Sagaleewwan maqaa isaanii dura qubee yoo barannu qubee xixiqqaa qubee gurguddaa inni yoo barannu isa dalaaltan jedheetan yaada. Amma qubeen dubbachiistuu 21 asitti kan barraa'e immoo 21 qofaa qubeewwan jiran 26 jenneerra. Kan afaan maalidha jechuudha? Dubbachiistuudha jechuudha. Dubbachiistuu. Okay. Kanaafuu dubbachiistuun maal fa'aadha? 5 qofa isaanii A, E, I, achi booda immoo O jennaa. O, achi booda U jennaa jechuudha. U akkaataa itti sagaleessisnu ilaalaa. Amma asirratti A, E, I, O, U jenna. A, E, I, O, U akkanatti dubbisuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf dubbifamaan kophaa dubbachuu hin danda'u. Maal waliin dubbatamaa? Dubbachiistuu waliin dubbatamaa jechuudha. Kanaaf qubeen dubbachiistuu 5 jechuudha. Maalidhaa? A, E, I, O fi U'dha jechuudha. Garaagarummaan isaanii maalidha yoo jenne kunniin sagalee qabanii jechuudha. Kunniin ammoo kophaa isaanii ta'aniitoo sagalee hin qaban.
fakkeenyaaf yoo laalle amma baa kana yoo laalle kophaasaa sagaleessisuu hin dandeenyu jechuudha. Baa jechuu hin dandeenye. Kan amma waamaa jiru maqaa isaati malee sagalee isaatii miti jechuudha. Kun garuu sagaleen isaa aadha, eedha, iidha, oodha, uudha jechuudha. Sagalee dhalleen akkasumas maqaa isaaniitillee jechuudha. Kun garuu sagalee hin qabu. Sagalee kan godhatu maalii waliin yoo ta'e jechuudha, qubee dubbachiiftuu waliin yoo ta'edha. Sirriitti keessa isin waa'ee kanaa barannaa warroonni isin rakkisu jechuudha. Kanaaf amma ilaala baa osoo fudhannee baa aa waliin yoo barreessine maal taati? Baa taati. Akkasumas baa immoo ee waliin yoo barreessine bee taati. Baa ii waliin yoo barreessine bii taati. Akkanatti maaltu akka sagaleessisuu ishee godhe jechuudha. Dubbachiistuu tanatu akka sagalee godhatu isa godhee jechuudha. Sagalee akka godha. Sagalee akka godhatu kan taasise qubee dubbachiistuu tanaa jechuudha. Qubeen dubbachiistuu tun sagalee akka godhatu dubbifamaa kana taasistee jirti jechuudha. Kanaaf dubbachiistuun kanaaf nu fayyadaa. Irra deebi'ee yeroo tokko isiniif hawwamaa kun baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, paa, qaa, raa, saa, taa, vaa, waa, xaa, yaa, zaa. Dhaa jechuudha. Kana fakkeenya isinii kennuuf kanan lafa godhedha. Qubee dubbachiistuu kan jedhaman immoo a, i, o fi uudhaa jechuudha. Kunniin amma baay'ee barbaachisuudha. Addaan baafachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf amma asirratti viidiyoo itti aanu irratti ammoo maal laalla? Sagalee uumuu jechuudha. Amma akka asirratti baa fi aan baa jedhama, baa fi een bee jedhama, baa fi iin bii jedhama jennee laallee kanatti sagalee uumnaa jechuudha. Kanaaf amma laala baan amma asirratti baan iddoo sadeenuu ni jira, garuu wanti jijjiirama fide hin jiru. Inni jijjiirama kan fide maalidha? Dubbachiistuudha. Dubbachiistuun asitti illee barreeffate, asitti illee garagara jechuudha. Asitti kan biraati aadha. Kanaafuu sagalee a qabataa baa. Asitti eedha, sagalee e qabataa bee. Asitti iidha, sagalee i qabataa bii jennaa jechuudha. Akkanatti sirriitti ni ilaalla. Gara fuulduraa viidiyoo itti aanu irratti immoo qubee dachaa kan jedhaman ni jiranii. Qubee dachaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma bakkuma hirtanitti nagaa ta'a. Yoo isinii galuu baate bilbilaan illee lakkoofsi iskiriinii irra waan jiruuf jechuudha. Maybe yoo dubbisallee kan barreessuun illee isin rakkisu ta'e lakkoofsa bilbilaa saniin iimoodhaanis ta'uu danda'a, waatsaappiidhaanis, teelegiraamaanis lafanaaf kaa'uu dandeessa. Sagaleedhaani isiniifan deebisaa jechuudha. Inni biraa immoo warroonni onlaayiniidhaan daayirekt barachuu barbaaddan sirriitti jalqabarraa kaasnee isin barsiisnaa, isin qo'achiisna jechuudha. Nu dubbisuu dandeessanii. Inni biraa as jala immoo viidiyoo kana jala jechuudha. Feesbuukiin keenya, liinkii feesbuukii keenya akkasumas tiiktookii keenyaa ni jira. Seentanii fooloo akka nu gootan isin gaafannaa. Ammaaf bakkuma hirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha. Ciao.